9 kaasee kan jiru nan dubbisaa akkana jedha naannoo lakkoofsa 21tti nan dubbisaa. Saaraan garuu ilmi Aggaar ishee Gibxittii sanaa inni isheen Abrahaamiif deesse tapha gadhee utuu taphatu argite. Kanaafis Abrahaamiin ilmi xomboree kanaa ilma koo Yisihaaqi wajjin dhaaluun isaaf waan hin taaneef xomboree kana ilma ishee wajjin manaa baasi jette. Dubbiin waa'ee Ishmaa'eel ilma isaatii kun Abrahaamin baay'ee rakkise. Waaqayyo garuu Abrahaamiin waa'een mucichaaf waa'een xomboree keetii si hin rakkisin, sanyiin kee maqaa Yisihaaqiin waan waamamuuf waanuma Saaraan sitti himtu dhaga'i. Ilmi xomboreettis dhala kee waan ta'eef isas immoo saba tokko nan godha jedhe. Abrahaamis ganama bariidhaan ka'ee buddeenaaf bishaan qalqala tokko Aggaariif kennee mucichas gateettii ishee irra kaa'ee ishee adeemsise. Isheenis achi baatee lafa onaa Bersheebaa keessa hin joorte. Yeroo bishaanichi qalqala keessa dhumetti Aggaar mucicha huxxii tokko jalatti gatte. Kana booddee amma darba eeboo irraa fagaattee fuullee isaa dhaqxee teesse. Isheen yommuu mucichi du'u taa'een ilaalu waan jetteef fuullee isaa teessee sagalee ishee ol fuutee hin boosse. Waaqayyo sagalee boo'icha mucichaa hin dhaga'e. Ergamaan Waaqayyos bantiiwwan Waaqaa keessaa Aggaarin waame. Aggaar maal taate? Mucichi iddoo jirutti Waaqayyo sagalee isaa dhaga'eeraatii. Hin sodaatin, ani saba guddaa isa gochuufan jira. Ka'i mucicha ol fuudhi, harka keetinis jabeessiisa qabi jedheen. Yommus Waaqayyo ija ishee hin baneef, isheenis boolla bishaanii tokko in argite. Dhaqxees bishaan qalqalichatti guuttee mucichas in obaafte. Waaqayyo mucicha wajjin ture. Innis in guddate. Inni lafa onaa keessa jiraatee nama xiyya darbachuutti beekame in ta'e. Inni qaaraan lafa onaa keessa jiraatee haati isaas durba warra Gibxii isa hin fuusifte jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mee Waaqayyo akka nutti dubbatuuf kadhannu. Mootii bara baraa Waaqa hunduma gochuu dandeessa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni ulfinni siif haa ta'u. Gargaaraa keenya, abdii keenya, hirkoo keenya, inni haala hundumaatti nu gargaara. Wallaansoo diinaa, xiyya diinaa cabsitee nu gargaartee, nu milkeessitee asiin nu geesse. Kanaaf si galateeffanna. Si mitiiree gargaaran ilmaan namaa, si mitiiree abdiin dhala namaa, si mitiiree Gooftaa hirkoon keenya, si mitiiree Gooftaa abdiin keenya. Ati gaachana keenya, ati amanannaa keenya, ati abdannaa keenya. Maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Oh haleluuyaa. Bilaaridaa kotaman kaatiya. Delivanta si parjunat rodie menteva. Widagulantar danama zatuna mashena mamadia elovana mando ze predene meglaria dula katura jenta mosa ke vavanda mardana matuka pere denima zokatro jantal vewe de katoma yadia prai vuni terdai zenkola tua makova gadaya Bilardo mozogoto jobo zege vedebe krada dika numanti amazonto provenendal gido to collegiate Finnawa zatuna mamashee kabaradia maqaa Gooftaa Yesuusin galanni bara baraan siif haa ta'u. Tiksee gaariidhaati, abdii gaariidhaati, gaachana gaariidhaati, hirkoo amanamaati ati mootii ulfina si galateeffanna. Maqaa kee qulqulluu ol qabna. Gaarummaa kee guddaaf, araara kee guddaaf, jabina kee hundumaaf maqaa Yesuus Kiristoosin galanni ulfinni siif haa ta'u. Galanni guddaan siif haa ta'u. Galanni guddaan siif haa ta'u. Si abbaan bara bara si tiksee dhugaan, si gaachanni amanamaan, si gargaaran amanamaan sagalee kee irratti faarfannaa Daawit boqonnaa 18 lakkoofsa 35 kaastee yaa Waaqayyo innaa dubbisnu akkas jedha. Gargaarsa kee gaachana gootee anaaf laatte. Anatti gad dhiyaachuun keessa na guddise. Tarkaan fi miilla kootii ana jalatti iddoo bal'aa anaaf laatte. Gulubiin koos ana jala gara hin galle. Diinota koo ari'ee isaan nan qaqqabe. Hammaan isaan miidhutti isaan fixutti mudhii koo lola saniif akkan jabaadhu. Inni naa hidhachiifte duubatti gara booddeetti akka hin deebine ati na goote jedhee garbichi kee akkuma dubbatu Gooftaa dhugumayyuu lola biyya lafaa kanarratti qormaata seexanaa wallaansoo seexanaa xiyya seexanaa kanatti yaa Waaqayyo jabaannee akka nuti ittiin wallaansoo qabnu biyya lafaatiin seexanaan haalaan akka nuti wallaansoo qabnu kan nu godhe sidha. Nuti maal humna qabnu, nuti maal jabina qabnu, nuti maal dandeettii qabnu. Dandeettiin keenya si, jabinni keenya si, gargaarsi keenya si, abdiin keenya
si hirkoon keenya si waammannaan keenya si dhaadannaan keenya si ittirkuun keenya si sittirkatanii nama jalaan jiru si abdatanii abdiin yaa waaqayyo abdatama inni abdatamtaati yaa waaqayyo gooftaa hirkoo dhugaati maqaa yesuusin galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u kabaji siif haa ta'u sin kadha waaqayyo amma sagalee kanarratti maqaa yesuusin karaa dubbii kanaan dhaloonni baay'een lafa akka ka'an karaa dubbii kanaan gaafin namoo dhaloota baay'ee akka deebu karaa dubbii kee kanaan hidhaan dhaloota baay'ee akka hiikkatu yaa waaqayyo karaa dubbii kee kanaan wanti dhalootatti ulfaate namarraa akka galagalu yaa waaqayyo humna dubbii kee kanaan wanti dhalootatti cufame namarraa akka banamu humna dubbii kee kanaan waanjoon namatti gad ulfaatee jiru namarraa akka galagalu ansin kadha mootii ulfina sa'aatii kana jalqabee maqaa gooftaa yesuusin baan ulfaatan jiru humna maqaa yesuus kiristoosiin kan galagale haa ta'u bageetaa yesuus kiristoos Yesus Kristosin kan galagale haa ta'u humna maqaa Yesus Kristosin kan galagale haa ta'u baan ulfaatan dhalootarra jiru kan galagale haa ta'u hidhaan dhalootarra jiru kan ciccite haa ta'u takaallaan dhalootatti xaxamee jiru kan ciccite haa ta'u bageetaa Yesus Kristos yibbaxaaxas yaa waaqayyo qaaxaroon dhalootarra jiru sammuu namaatti xaxamee wanti jiru hidhaan jireenya namaatti xaxamee jiru baa ulfaatan namarratti gad ulfaatee jiru takaallaan namatti maxxanee jiru namni akkasii waaqeffanne namni akkasii hin jiraanne namni akkasii sodaanneef namni akka mana kee keessa hin jiraanneef mana kee keessaa kan gadi nama baasu wanta abdii nama kutachiisu wanti wal'aansoo namaa ni qabu cabseera maqaa Yesuus Kiristoosin cabseera Yesuus Kiristoosin Vardalati kapratiananda amma saati kana jalqabe obboleetti kanarraa nan cabsa obboleessa kanarraa nan cabsa kaayyoo isaanirraa yaada seexanaa nan cabsa bara isaanirraa yaada seexanaa nan cabsa jireenya isaanirraa xiyya seexanaa nan cabsa amma jalqabee cabseera amma jalqabee cabseera amma jalqabee cabseera jilba isaanirraa cabseera hafuura isaanirraa cabseera mul'ata isaanirraa cabseera waaqeffannaa isaanirraa cabseera maqaa Yesuusin cabseera maqaa Yesuusin cabseera cabseera maqaa Yesuusin cabseera maqaa Yesuusin cabseera yaada seexanaa cabseera ajandaa seexanaa cabseera xiyya ammeenyaa cabseera karoora seexanaa humna maqaa Yesuusin cabseera humna maqaa Yesuusin cabseera amma jalqabee jireenya isaanirraa haa cabu maqaa Yesuusin moo'ichaan haa darban lolama keessa kan jiran qoramaa kan jiran dhukkubsataa kan jiran abdii kutannaa keessatti liqeeffamanii kan jiran humna maqaa Yesuusin irraa cabseera bara isaanirraa cabseera fuuldura isaanii dhaabatee hin darbitan kan jedhuun ati darbaabel fuuldura dhaabattee kan jiru ati maayin amma lafa ol qixxaataa hin taate jedhamee barreeffameera gaarrol kaan obboleewwan kana fuuldura jiru hin darbitan kan jedhuun kan itti dhaadatu kan sodaachisu kan itti waaqayyo hija babaasu amma jalqabee fuula isaanii fuuldura cabseera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin cabseera Yesuusin Era dalla kota mankatar da shita kladia. Beru divoni selva tu dekatura shinda rikadia. Mara dano manto govono zeleve genemenda. Amma nagaan adeemuuf nagaan kan jalaa bade adeemuuf oh haleluuyaa haleluuyaa nagaan siif adeemu obboleettii koo nagaan siif adeemu obboleessa koo waaqayyo ifa koo fayyina kootiif yoos immoo eenyunan sodaadharee jedha faarsaa daawit 27 lakkoofsa 1 irratti እግዚአብሔር ብርሃንና መድኃኒቴ ነው የሚያስፈራኝስ ማን ነው እግዚአብሔር የሕይወቴ መታመኛዬ ነው የሚያስደነግጠኝስ ማን ነው ክፎቼ ጠላቶቼ ሥጋዬን ይበሉ ዘንድ እነርሱ በቀረቡ ጊዜ ተሰናከሉና ወደቁ ጀዴቱ ዱበታ waaqayyo ifa kooti fayyina kooti yoos immoo eenyunan sodaadharee waaqayyo da'oo jireenya kootiiti eenyu durattan perpeera maree warri hamaa hojjetan ana nyaachuuf diinonni koo yemmuu anatti dhufan ofuma isaanii gufatanii hin kufu jedhe sagaleen waaqayyo maqaa Yesuusitiin jireenya isaaniitti kan abbaru jireenya isaanii irratti kan qindees lolli seexanaa wallaansoon hamaan maqaa Yesuusitiin kan kufe haa ta'u qindoominni hamaan kan diigame haa ta'u karoorri ammeenyaa kan diigame haa ta'u xiyyi seexanitti darbatu kan caccabe haa ta'u faanni isaanii moo'ichaan haa darbu faanni isaanii moo'ichaan haa darbu
fayyaa guutuu yaa argatan, nagaa guutuu yaa argatan, eebbifamanii haa hafan, mana kee keessatti haa hafan. Maqaa Yesuusin isaan gargaar, maqaa Yesuusin isaan gargaar. Xiyya diinaa harka keenyarraa cabsi, lola diinaa harka keenyarraa cabsi, ajandaa diinaa harka keenyarraa cabsi. Maqaa Yesuusin irraa cabsi, bara isaan irraa cabseera, hojii isaan irraa cabseera, tajaajila isaan irraa cabseera. Ija keetiin haa mil'ataman, lapheen isaanii haa mil'atamu, jireenyi isaanii haa mil'atamu, manni isaanii haa mil'atamu, siin haa ilaalaman, golli isaanii siin haa ilaalamu, kiisin isaanii siin haa ilaalamu, qoda bukoon isaanii siin haa ilaalamu. Hafuuratti, foonitti, ikonoomikaalii, spirituaalii karaa hundumaatti maqaa Yesuusin siin haa daawwataman, siin haa mil'ataman, siin haa mil'ataman, siin haa mil'ataman, siin haa mil'ataman, siin haa daawwataman, siin haa daawwataman. Maqaa Yesuusin siin haa daawwataman, siin haa daawwataman, siin haa daawwataman. Ati nama ilaalte Waaqayyo onna namaa jijjiirta, goon gaafii namaa yaa Waaqayyo deebista, hidhaa namaa kutta. Takkaalla maaliif akkana kadhachiisu hin beeku. Amiin jedhaati na duukaa bu'aa fudhadhaa. Maqaa Yesuusitiin siin haa mil'ataman. Yaa Waaqayyo asiifachi ilaalanii kan itti dukkanaa'e, muka qabataan dhabe kan jedhan, natti ulfaate haalli natti cime kan jedhan, fira ilaalanii gargaarsa kan dhaban, achi ilaalanii gargaarsa kan dhaban, karaa hundumaa kan itti dukkanaa'e, ankoo kun maali kan jedhan, yaaddomaa keessatti liqimfamanii kan jiran, dhukkubi jireenya isaan irratti tuullame kan jiru irraa kaaseeraan በኢየሱስ ክርስቶስ ስም irraasi cabseera. Wanti sammuu ishee cannaqu, wanti obboleetti kana cannaqu, wanti obboleessa kana cannaqu, lafaa kaatee kan jeequ, nagaa nama kanaa, fayyaa nama kanaa, jireenya nama kanaa irratti xiyyeeffatee wanti ittiin lolu maqaa Gooftaa Yesuusin nan cabsarraa, nan cabsarraa, nan cabsarraa, nan cabsarraa, nan cabsarraa. Waa dikaataa namaan doorga. Parajonta satire venemanda. Nan cabsarraa, nan cabsarraa, nan cabsarraa, nan cabsarraa, nan cabsarraa. Humna seexanaa nan cabsarraa, humna digimtii nan cabsarraa, humna xodqolaa nan cabsarraa. Eyyiti በጌታ maqaa Gooftaa Yesuusin, በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም፣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም nagaa ishee kan irraa fuudhu. Sinajjeessa kan jettuun kan itti dhaadattu, halkan funyoo kan itti argisiiftu, booftii itti hamuummatu, hiddoof kan duukaa buutee jirtu, kan ariyataa jirtu, maqaa Gooftaa Yesuusin akka sareetti kan duttu, halkan saree fakkaattee kan nyaattu, guyyaa Waaqayyo yeroo hunduma guyyaa hunduma jawween duukaa bu'ee, boofti duukaa bu'ee iddoo ari'aa jiru, hafuura namaa kan ariyatu, nagaa namaa kan ariyatu, maqaa Gooftaa Yesuusin cabseeraan, cabseeraan, humna bofaa kana cabseeraan, humna jawwee kana cabseeraan. Ajjeeseeraan, 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 jireenya keerraa, fayyaa keerraa, hojii keerraa ajjeeseeraan, ajjeeseeraan, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ajjeeseeraan, humna maqaa Yesuus Kiristoos keessa jiru ajjeeseeraan, humna jawwee kan ajjeeseeraan, humna bofaa kan ajjeeseeraan, humna xibaaraa kan ajjeeseeraan, rukuteeraan, humna moraa. Lora dala bagatana mashene ne meglara dana manda. Lora diama sera bajanta porodono mozeka varadia. Ila mor Israel ratilojot. Xonqolaan Yaaqoob irra hin jiru. Akkuma jedhee dubbatu sagaleen kee maqaa Gooftaa Yesuusin morri xonqolaan Israa'el irratti hin hojjetu, Yaaqoob irra hin jiru. Inni jedhu dubbiin kee amma maqaa Yesuusin morri isaan irra jiru, abaaris isaan irra jiru, hidhaan isaan irra jiru, xaxaan isaan irra jiru irraa kan ciccite haa ta'u, kan ciccite haa ta'u, nagaan adeemuuf, heebbaa ta'uuf, fayyinnaa ta'uuf, ulfinni kee, gargaarsi kee, ayyaanni kee maqaa Yesuus Kiristoositiin saba kana wajjin amantoota kana wajjin haa ta'u. Sitti kenni sagalee kee qulqulluu nutti dubbadha Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Waan naaf dhufeef kadhadhee maal akkana kadhachiise ka Waaqayyotu beekaa, amantiidhaan fudhannatu na guutaa. Kitaaba qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa 21 lakkoofsa 9 hanga lakkoofsa 21tti dubbisee sagalee gabaabaa waliin hirmaannee ittiin dheeressu maal jedhaa waa'ee Aggaarii fi Saaraa fi Abrahaamin argina. Iddoo kanatti Abrahaam kakuu Waaqayyoo eeguu dadhabee Waaqayyo biyya Uur biyya Kaldotaati Abrahaamin innaa baasu, Abrahaam dhala yoo dhabeeyyuu guddaa Abrahaamiif galfatin jedhee biyya baafagootii baasee biyya Kanaan irraa jechiisee Waaqayyo kakuu guddaa Abrahaamiif gal. Yaa Abrahaam ol ilaali, lakkaa'uu dandeessaa? Abrahaam ol ilaalee lakkaa'ii gaafa lakkaa'uu dadhabu sanyii kee kanatti nan baay'isaa jedheen. Abrahaamin immoo gara cirracha lagaatti geessee lakkaa'ii gaafa jedhunitti Abrahaam lakkaa'uu dadhabe. Ani sanyii kee cirracha galaanatti
nan baay'isaa jedhee inni guddaan waaqayyoodhaaf haa ta'u. Haa ta'uyyuu malee sin baay'isa jedhee itti dubbatu malee wanta biraam laalee kana waaqayyotu naaf kenne jedhee kan inni abdatu dubbatu galateeffatu homtuu qeesaan jiru waaqayyotti dubbataa waggaa 75 ta'e waaqayyotti dubbataa waggaa 90 ta'e waaqayyotti dubbataa waggaa 95 ta'e waaqayyotti dubbataa waggaa 99 ta'e waaqayyotti dubbataa Saaranis dulloomaa dhufte Abrahaamis dulloomaa dhufe galanni waaqayyoodhaaf haa ta'uyyuu malee baratu tura nutti fakkaata malee waan ulfaatu fakkaata malee inni waaqayyo dubbata inni waaqayyo jedhe karaatti hafeen beeku yaadi waaqayyo karaatti nafu hin raawwatama malee waaqayyo si millata duree jedhu irratti wajjin ilaala.